Ashama daawwattoota FIB irraa qophii of ilaalle keenya isinii qabannee dhiyaannee jirra. Of ilaalleen isin akka torbeedha. Aga torbeetti hawwiidhaan eeggattan. Nutis gaafilee bashannansiisoo bohaarsoo akkasumas barsiisoo ta'an hedduu qabannee magaalaa Finfinneetti argamuudhaan jirtota magaalaa Finfinnee waliin turtii taasisna. Isinis haga xumuraa qophii keenyaatti gaafilee kanneen wal gaggaafachaa bohaaraa bashannanaa nu duukaa bu'a. Ani Daraartuu Nagaashi gama gummaa kaameraatiin Biroonda Janina waliin jira. Haga xumuraatti gaafilee yaalaa bashannanaa eessayyuu hin deemnaa turtiin keessan FIB waliin haa ta'u. Turumbulle shaga turumbulle ayada ke wambulle ja turumbulle maasti fakkaata meeshaa akkamii yookaan maasti fakkaata turumbulle ni wanna akka hiddi wayi akka xiqqaa wayi turumbulle wanna akka utaaltu wayi akka hiddi wayi akka waan ko kubba wayi fakkaate turumbulleen akka waan hiddiititti ittiin taphata wayiiti. Sirbisinis kanuma keessa. Sirba Alii Birraa irratti turumbulle shaggaa turumbulle ayyaada kee wambulle. Turumbulle shaggaa turumbulle ayyaada kee wambulle jedhamiti. Turumbulle jechuun maal jechuusti fakkaata? Turumbulle jechuun aan akka kiyyatti akka fudhadhutti turumbulle hin ture malee hin bulle. Dhimma yaadisaniif kan xumuruudhaaf hojjetteen galmaangoodhaaf kaayyeffatee waan ta'eef akkasitti ana fudhadhu jechaadha. Yoon turellee turumbulle jechuusaa nan ture malee hin bulle dhufee jechuusaati. Malee wanta biraa miti? Akkasumatti fakkaatu anaaf jechaadha. Akkuma hin beeku lekke. Me maali fayyadu fakkaata turumbulle? Turumbulle lagi kasam beeku. Meeshaa maaliitiin turumbulle waan bareeduudha natti fakkaata. Waan bareedu. Kanaaf waan bareeduudha jettanii yaada. Akkasitti yaada. Kanaaf turumbulle wanta bareeduudha. Wanna bareeduudha dhalaa. Turumbulle jechaan odeessitu wayiiti. Odeessitu? Kan oduu gidduu. Kan oduu asii achi achi ooftu wayi natti fakkaata. Kanaaf akka keetti turumbulle jechuun kan dubbii asii achi ooftu turumbulleedha. Odeessituun turumbulle. Propaganda kan asii achi ooftu turumbulle waan akkasii natti fakkaata garuu. Turumbulle shakkaa turumbulle. Sirba artist Alii Birraa keessatti turumbulle shaggaa turumbulle ayyaada kee wambulle jedhu. Turumbulle jechuun maal jechuu isinitti fakkaata yookiin meeshaa akkamiiti? Nan ture malee bulle jechuun natti fakkaata garuu turullee bulle ka waan tokko qaba keessa qaba garuu ergaa qaba. Meeshaa biraa miti wanta biraa miti turumbulle. Beeku garuu turumbulle nan ture malee bulle nan galaadha. Dhufeedhas. Nan galaadha. Ture garuu hin bulleedha. Nan ture nan beef dafee dhufuu hin dandeenye nan ture malee hin bulleedha garuu akkasumatti fakkaata garuu. Turumbulle yoo ta'e turulleen bulle ta'uu danda'a. Turumbulle immoo meeshaa muuziqaa meebi waashintii ta'a laata? Waashintii yoo ta'e. Ulullee yookaan. Kanaaf turumbulle jechuun ulullee jechuudha. An akkas jedhu garuu turumbulle sanitti eeqaayedha yaada. Akkamii lama jechichatti fudhatamaati meeshaa kaaka. Jechicha shaggaa turumbulle ittaanii maal?
Najini. Yaada kee waan bulle. Kana jechuun shaggee sirraan bulle sirraan ture malee hin bulu yaanni kee nan bulchuu jechuudha. Turuyyuu hin bulle na dhufaadha kenna eegina malee meeshaa miti jechuudha. Meeshaa miti. وردان تالا وزماليل نانو وزماليل نانو ترمبولي شكا ترمبولي ويا دخيوات بولي يانا يانا شكا يانا يانا ويوجن بيا بونا عجب Sagalee nyaattee beektaa? Sagalee nyaattee beektaa? Sagalee nyaattee beektaa? Sagalee yaa naaf haaradha. Sagalee nyaattee hin beektu? Dhugaa. Akkanaan namni Booranaa tokko sagalee nyaattee yoo siin jedhe maal siin jechuusi wayii sitti fakkaata? Jechuun naaf haaradha tarii hiikaa biraa qabaachuu danda'a. Ati garuu sagalee nyaattee hin beeku. Namni Booranaa tokko sagalee nyaattee beektaa yoo siin jedhe maal jechuu wayii sitti fakkaata akkuma yaaduma keetti? Sagalee nyaattee beektaa jechuun ogittiin itti qophooftee ogittiin waan tokko qaratteedha akka amma sagalee qarattee jechuun waan haasa'uudhaaf kaate tokko sagalee qaratteedha waan akka keenyatti jechaadha akka shawaatti. Kanaafuu akka isaanitti yookaan tarii akkas ta'uu danda'a. Sagalee nyaattee hin beektu? Hin beeku. Sagalee nyaattee beektaa? Sagalee nyaanne. Dhugaa yookaan sagaleen akkamitti nyaatama? Sagalee dhuma nyaattee beektaa? Haaraa nyaadde hin beeku. Haaraa nyaadde hin beeku. Namni Booranaa wayii sagalee nyaanna yoo siin jedhe maal jechuu sitti fakkaata? Dhufee sagalee nyaanna yookaan sagalee nyaattee yoo siin jedhe? Wayi laaqana nyaachuu, wayi ciree nyaachuu akkanatti fudhadha malee karaa biraatti fudhadha. Ati garuu agarraatti sagalee nyaattee hin beektu jechuudha. Sagalee nyaattee beektaa? Sagalee nyaattee beektaa? Lakki sagalee nyaadhee hin beeku midhaan nyaadha. Agarraatti sirma sagalee nyaattee? Sagalee nyaadhee hin beeku. Namni karaa Booranaa tokko sagalee nyaanna yoo siin jedhe maal jechuu sitti fakkaata? Sagalee nyaattee beektaa nyaattee yoo siin jedhe? Hin dhaggeeffanne hin fudhadha jechaadha. Hin dhaggeeffanne jechuu fakkaata? Nyaanne jechuun fudhachuu natti fakkaata. Natti fakkaata. Sagalee nyaattee hin beeku. Suruma yoo agarraatti haga murii kanatti sagalee nyaattee hin beektaa? Sagalee nyaattee hin beeku. Sagalee nyaachuun jechuun maal jechuudha jalqaba irratti? Sagalee nyaachuu jechuun fakkeenyaaf namni Booranaa wayii fi naannawa sana sagalee nyaanna yoo siin jedhe maal jechuu sitti fakkaata? Sagalee nyaanna dubbii jaallanne jechuudha. Dubbii nyaanna? Sagalee nyaanna siin jedhe dubbii nyaanna siin jechuu sana jechuudha? Akkas natti fakkaata garuu I'm not sure. Akkas siin jedhe namni Booranaa fi naannawa sana kottume sagalee nyaanna siin jedhe. Sagalee jedhamu jira? Dubbii nyaanna jechuus. Dubbii nyaanna jechuun natti fakkaate. Asaayitiin akkas natti fakkaata. Namni dubbii nyaatu jechuun nama wanta tokko qabatee hin gadhiibu. Nama rakkisaa nama jannaa. Akkasitti hin fudhadhe. Maali? Sagalee. Haaraa nyaanne sagalee. Sagalee jechuun waan tokko irratti dorgommii sagalee amma margata waan tokko irratti isa waan jedhatu natti fakkaata galee hin beeku. Naannoo Booranaa yookiin naannawa sana deemtee namni yoo sagalee nyaanna siin jedhe maal jechuu sitti fakkaata? Garuu hin beekne ani naannaa asuma kiyya tollee dhaloonni kootis. Garuu fakkeenyaaf Oromiyaan boolla waan ta'eef yeroo bakka garaagaraa imaluu dandeenya. Ani Oromoo waan ta'eef haa ta'u malee baay'ee fagaadhettis oli gadi hin deemne jiraatuma naannaa kanaatti ani kanaaf. Sagalee nyaachuu jechuun maal jechuudha? Sagalee nyaattee jechi cinaan galle garuu? Sagalee dhuman jedhe sagalee nyaattee beektaa?
Mbeku. Sagalee nyaattee hin beekne. Yoo sitti bees nyaanni ati amma nama sagalee nyaattee hin beekne jechuudha mardaa. Akkas jedhee yaada garuu gamee natti himaan waan isaa natti miti. Akka naannoo Booranaatti akka naannoo Booranaaf naannoo sanaatti sagalee jechuun maal jechuutti fakkaata? Sagalee nyaattee nan yoo sin jedhan maal jechuun maal sin jedhan sitti fakkaata? Oma dhagee waan hin beekneef tilmaamuu hin danda'u. Agam beeknetti eega. Daawwattoota keenya of ilaalleen akkuma isin bohaarsaa isin bashannansiisa akkasumas isin barsiisaa jirutti ammallee gaafilee hedduutu dudduubarra jiru haga xumura sagantaa keenyatti mana keessan taa'aatii wal gaafachaa bohaaraa bashannanaa nu duukaa bu'a turtii gaarii. Hiyyeessa garaa guuttatee bishaan raafuu gabbisaa jedhu. Maaliif bishaan raafuu filatan yookiin raafuun faayidaa hin qabu jechuudha moo maal jechuu barbaadan? Maaliif gosa nyaataa keessaa moo raafuun maa filatan? Raafuu jechaan gatii salphaadhaan argama. Tokkoffaa raafuu jechaan gatii salphaadhaan akka eenyummaa biyyaatitti waan argamu. Hiyyeessa garaa muratee jechaan immoo yaa'u bishaan isaatiin yoo fayyadame wannuma tokko hiyyeessaa hunnume garaas muratee bishaan raafuutti gabbisaa yaa'u yaada wannuma tokko yaadumaan qabuu muti. Yaadan qabu jechaadha gonguma. Akkasuma waan ta'eef raafuu filatame hiyyeessa garaa bishaan raafuuf gabbisa. Bishaan waan biraan jennee bishaan ataraan jennee bishaan baaqelaan jennee bishaan raafuu jedhama. Raafuunis rakkasaa galaa murates yaa'u odoo bishaan foonii jettee maraqiidha odoo jettee inni yoomumaa yaalamu. Assooressaati. Kun hiyyeessaa jeteef bishaan raafuutti gabbisaadha. Kun jechuma jiru. Hiyyeessa garaa muree bishaan raafuu gabbisa jechuun kaayyoo biraa waan biraa yookiin waan tirfii waan hin qabneef normaalii waan inni itti fayyadamu waan humna isaa danda'u waan ta'eef raafuu itti fayyadama. Hiyyeessa garaa guuttatee bishaan raafuu gabbisa maal? Akka kiyyatti kaayyoo shorbaa waan qaba waan ta'eef. Shorbaa hin qabe? Dhuguma hin qaba shorbaa. Isaan yaa'u ziqxanyaa saaba waan ta'eef yaa'u waan humni isaa danda'uuf. Raafuun bishaan hin qabe. Hiyyeessa garaa guuttatee bishaan raafuu gabbisaa jedhu. Maaliif bishaan raafuu maa filatan? Bishaan raafuu bu'aa hin qabudha moo maal jechuu barbaadanii? Hiyyeessa maal ta'e? Hiyyeessa garaa guuttatee bishaan raafuu gabbisa. Hiyyeessa jechuun hiikni isaa annaan galu hiyyeessa garaa guuttate bishaan raafuu gabbisa jechuun yaada waanuma xinnootti needha natti fakkaata. Waanuma salphaatti raafuu filatan. Maaliif bishaan hiyyeessa garaa guuttatee bishaan waan biraa raafuudhaan alatti gosa gadaanaadha wanni keessa. Bishaan raafuu. Raafuudhayyuu achiimmoo bishaan isaa immoo. Natti fakkaata. Kutataa waan ta'eef. Raafuun fayyada garuu maaliif yoo ta'e maali raafuun hangafa midhaaniiti. Dursee gaa midhaan dura oomuu midhaan dura gaa raafuunis mataa isaatiin inni mataa isaatiin midhaani. Hiyyeessa garaan kutate raafuutu gabbisa hoo jedhee bakka of amansiisa jechuudha bakka amantaa ofii isaatiif wannoo jedhee jira jechaadha akkas waan ta'eef kanaaf hiyyeessa garaa kutate raafuu gabbisaa jedhu akkas. Raafuun nyaata hin taane ta'ee miti. Nyaatama garuu nyaata bareedaa dhangaa qabu nyaata bareedaa akkam ta'e miidhagaadha malee mataa isaatiin inni barbaada qaba. Hiyyeessa garaa kutate bishaan raafuu gabbisaa jedhu. Maaliif bishaan raafuu jedhan raafuun faayidaa hin qabudha moo maal jechuun maalirraa ka'anitti kan akkas jedhan? Akkas kan jedhamu yaa'u ilaalchi namni keenya raafuuf qabu gadi aanaa waan ta'eef garuu raafuun vaayitaaminii hedduu qabdi. Kana jechuun erga garaa kutatee erga abdii kutatee homaan ta'u jechaadha. Yaa'u du'uus maalis erga garaa kutatee nyaata fakkaatu jechaadha. Bishaan raafuu jechuun yaa'u nyaata gadi bu'aadha jedhameeti uummata keessatti. Raafuudhaa gadi nyaanni gadi bu'aan hin jiru? Raafuudhaa gadi raafuun amma yeroo kanatti anaaf natti tola jecha gadi bu'aadha jedhee yaaduan garuu yeroo duratti ilaalchi namni raafuudhaaf qabu gadi bu'aa natti fakkaata. Kanaaf
hiyyeessa garaa kutate bishaan raafuu gabbisa jechuun erga garaa kutatee homaa ittiin fakkaatu maalumayyuu yoo nyaate nyaatus dhiisus homaa ittiin fakkaatu kan jedhu irraa fudhatamu jechuudha. Egaa hiyyeessa garaa kutatee bishaan raafuu gabbisaani waanuma kamittiin ibsa? Bishaan rakkoo hunda keessa dabruu danda'a jechuudha. Rakkoo fe'illee yoo ta'e obsaan keessa dabruu danda'a. Garaa kutatee bishaan raafuu gabbisa. Maaliif bishaan raafuudha? Maaliif bishaan biraan jenne raafuun maal ta'e? Raafuun kaa nyaata keessa isa gadaanaa fi kuma salphaatti argamu dheeyyaadha. Dhugaama maali qarshiidhaan illee yeroo bitamu? Akkas akkama jechichis jecha duriiti. Raafuu jechuun oddoo nam kamiitu ni marga. Boqqolloo keessa waan akka salphaatti argamu. Dafeellee biqila. Dafee magara. Kanaaf waan akka salphaatti argamu waan ta'eef raafuu filatanii hiyyeessa garaa kutatee bishaan raafuu gabbisa jedhani. Kabiraallee filachuu danda'u garuu kuni akkasitti hin fudhadha. Ni ta'a kunillee. Tapha kubbaa miilaa keessatti namni harkaan taphatu nama meeqa? Hin beeku sana maaliif yoo nama beeku? Tapha kubbaa miilaa keessatti namni harkaan taphatu hin jiru? Baranyaadha. Baranyaadha. Nama tokko. Namni tapha kubbaa keessatti namni harkaan taphatu maaliif inni baranyaadha ka eegee kuwaas yoo bira geesse harkaan qabu. Jara namni kun hin taphataare? Kau milan taphatu kaa kun qottee isin taphata harkaan isin qabatee yaadaan tapha kubbaa miilaa keessatti. Kanaafuu kan harkaan taphatu baranyaadha. Baranyaadha. Nama meeqaree baranyaa? Nama yaa akka kubbaa miilaa akka kuwaas meedaa keessatti nama lama hidhee yaada. Itoophiyaan? Gidduu kana tapha kubbaa miilaa Itoophiyaan eenyu waliin taphata? Jidduu kana Itoophiyaa biiraawiidha. Eenyu waliin taphata? Itoophiyaa biiraawi buddun no. Gani ta'uusaa nan beekaa eenyu faana akka ta'e yaadan beektaa gataamii pirogiraamii irraan ture waan ta'eef sana. Namni kubbaa miilaa taphatu? Kubbaa miilaa keessatti namni harkaan taphatu nama meeqa? Kubbaa harkaa keessatti? Hundumtuun taphata malee. Harkaan taphatu? Eekaa kubbaa harkaa keessatti? Kubbaa miilaa. Baranyaa tokkicha kaa. Barri eeguutti. Isa qofatu harkaan taphata malee kuullu kaane harkaan tuquunu dogoggora. Gidduu kana Itoophiyaan tapha kubbaa miilaa eenyu waliin kan isheen taphatu? Kun yoo doona darbe yoo. Namni harkaan taphatu nama ja'a. Gidduu kana Itoophiyaan tapha kubbaa miilaa eenyu waliin taphata? Warra wayyaanii wajjiniin. Wayyaanii wajjin. Kubbaa miilaa gidduu kana Itoophiyaan wayyaanii wajjin. Kubbaa miilaa Niijar wajjiniin taphata. Duwwaa sadii duwwaa jechaadha hanoolee. Tapha kubbaa miilaa keessatti taphni kubbaa miilaa harkaan hin taphatamu. Miilaan taphatama. Nama lamaadha. Tiimii lamarra goolkiippariin lameen jiru miti. Isaan lamaan harkaan waan qabaniif hin eeyyamamaaf. Nama lama. Itoophiyaan eenyu waliin kan isheen kubbaa miilaa taphata? Kan taphatte Niijer Koongoodha. 3-2 mo'atte natti fakkaata. Niijer. Isallee ani waan taphaatillee ani nama 11. Nama 11. Gidduu kana obbo keenya eenyu wajjin taphatte biyya Itoophiyaan? Garuu ani baay'eellee isallee hin beeku. Wattan isa beekullee hin jiru baay'ee hin beeku. Isa gizeen itti ilaaluu hin qabu waan yeroo hin qabu. Garuu nan jaalladha garuu gaaf ijoollee laallatamaa yoo jedhu an beeku waan isaan beeku. Kubbaa miilaa osoo hin taane kubbaa saaphanaati. Akkasitti namni harkaan taphatu hin jiru? Kubbaa miilaa keessa hin jiru. Hin jiru. Hin jiru.
Injiru jettee namni kubbaa miila sana harkaan tapha. Jira. Goolii gaa goolkiippari. Kippari. Harkaanillee miilanillee taphachuu danda'e. Kanaafuu nama meeqa jennu? Tapha tokko keessa nama lama jechuudha. Garee lachuurraa nam tokko. Garee lachuurraa nama tokko. Kanaaf tapha tokko keessatti nama lama. Tapha gidduu kana Itoophiyaan eenyu waliin taphatte? Torbee kana keessa gidduu kana tapha kubbaa miilaa. Niijeer waliin. Eegduu masaraa mootummaa durii keessaa ba'ee atileetii beekamaa addunyaa kan ta'e eenyudha? Hin beeku. Dhugaa. Eegduu masaraa mootummaa durii keessaa bahee atileetii beekamaa addunyaa kan ta'e atileetii eenyudha? Innis naa darbu laata? Eegduu keessaa kan Eegduu masaraa mootummaa durii keessaa ba'ee Abbabaa Biqilaati. murteessi Abbabaa Biqilaa. Abbabaa Biqilaa. Shuurii miti garuu Abbabaa Biqilaa shaambal Abbabaa Biqilaa waan jedhamuuf achii bayitaa. Abbabaa Biqilaadhaa jetta. Eegduu masaraa mootummaa durii ture. Hayilee Gabrasillaasee. Salaan hin beekneef atileetidha. Dhugaa. Masaraa mootummaa durii keessaa ba'ee kan atileetii beekamaa addunyaa ta'e eenyudha? Quban qabu takka. Dhaga'ee hin beeku. Eegduu masaraa mootummaa durii keessaa ba'ee atileetii beekamaa addunyaa kan ta'e eenyudha? Atileet Abbabaa Biqilaa ta'uu danda'e. Atillee kan beektu ormis kan dubbatu seenaan hin dagatu himni dachaasaa kan atillee kan beektu ormis kan dubbatu seenaan hin dagatu. Ormis kan dubbatu ta'u. Ormis kan dubbatu sorgoon saa'u. Ati kan beektu. Ati kan beektu. Kanatillee beektu kan Oromoo dubbatu seenaan hin dagatu. Deebiidhaa muti kanatillee beektu kan Oromoo dubbatu jechuun seenaan hin dagatu jechuun wanna darbe tokko wanna yaadatu tokko wanna bakka wanna seenaa darbe tokko wanna nani nirraaffanne wanna yeroo hunda sammuu koo keessa hin banne tokko wannuma namni kunillee kan beekan seenaanis nirraafatamu galmaa illee ta'uu danda'a waan ta'eef akka kiyyaatti isa kana natti fakkaata. Himni dachaasaa amma akka yaaletti kaasa kana natti fakkaata ammaaf nan beeku jechaadha. Kan atillee beektu kan Oromis dubbatu seenaan hin dagatu. Okay, seenaan hin dagatu jechaan seenaa histiriin hin dagatudha. Himni dachaa seenaan hin dagatu kan jedhudha. Yaa'u kan biraa immoo Sorkonsaa. Sorkoo jechaan isa ifaadhame? Inni ifaani. Sorgoon isa ifa jirudha. Inni ifa jiru seenaan hin dagatu. Histiriin seenaan hin dagatudha. Inni dhokataan namni seenaa jedhamu hin dagatudha. Nama jechaadha achi keessa kan jiru. Kanatillee beektu. Kanatillee beektu kan Oromis dubbatu seenaan hin dagatu. Sorgoo sookoo baay'ee hin beeku. Gaafii biraa naa ta'u. Kana suruma hin dandeessu? Sagalee Nyaanna Sagalee Nyaanna yoo namni tokko siin jedhe
nyaata nyaannaa. Biddeenas nyaannu kana jiru nyaata nyaattee sin jechuuf sagalee nyaattee sin jedha. Ayyee galata. Kanaaf fuuldurumaaf iyyoo karaa sana deemtee agabuu kee dhuftaa jira namni. Nyaadhee waan jedhin? Nyaadhee waan jedhin? Biddeena sin hin jedhani ka sagalee sin jedhu ati biddeenicha eegdaa sagalee maa inni tuma jettu akka agabuu. Ayyee galata. Naannoo Booranaatti namni tokko sagalee nyaanna yoo sin hin jedhe biddeena nyaannaa jechuudha. Nyaata nyaannaa jechuudha. Fuuldurumaafuu yoo namni karaa Booranaa sagalee nyaattee yoo jedhe waan biraa osoo hin taane nyaata nyaannaa yookaas nyaata nyaattee jechuu barbaadaniitu. Akkasi naannoo sanatti. Turumbullee jechuun turuyyuu hin bullee. Okay, turiyyuu hin bullee. Turumbulle shagaa turumbulle ayyaada kee waan bulle. Kanaaf turuyyuu nan tureyyuu malee hin bullee. By the way, artist Ali Birra, Dr. Ali Birra baay'een kabaja, baay'een jaalladha. Al darbees dhukkubsatee ture fayyuu isaatiif baay'een gammade jechaadha. Baga Waaqayyo nuuf jiraachisee jechuun barbaada jechaadha. Kana jalas gamurii dheeraa nuuf haa kennuufi. Namni Booranaa tokko naannoo sana sagalee nyaattee yookaan koo sagalee nyaannaa yoo sin jedhe kootti nyaata nyaannaa sin jechuudha. Sagalee nyaattee jechuun akkas jechuudha. Boorana deemtee sagalee nyaanna si atamma nyaata nyaadha gas jedhanitti eeguu dandeessa. Isaan galuu koo sagalee nyaannaa sin jedhu ani sagalee nyaadheen beeku. Isaan ganii nyaata nyaanna jechuun isaanitti sagalee nyaanna jechuun isaan. Sagalee nyaanna yookiin sagalee nyaattee. Kun jijjiirama naannooti waan ta'eef. As qofaamti kan jira hojiidhaaf deemuu dandeessaa dhimma garaagaraadhaan bakkeewwan Oromiyaa baddoo garaagaraa yeroo sanatti garuu waan ta'e hubachuun dirqamadha. Keessattuu karaa nyaataa kana. Kanaaf sagalee nyaattee jechuun akka Booranaatti nyaata nyaattee sagalee nuti baasnu kun immoo qoonqoo jedhama isaan biratti. Sagalee jechuun? Sagalee nuti sagalee jennee fayyadamnu isaan immoo qoonqoo. Qoonqoo jedhuuni? Galatoom indoon bara kanarraa barachaan jira abagas hin didin egaa. Tole akka naannoo Booranaa yookaan naannoo Booranaa fi naannoo sanaatti sagalee nyaanna yoo sin jedhe namni Booranaa wayii yookiin sagalee nyaattee yoo sin jedhe nyaata nyaattee sin jechuusaa yookiin nyaata nyaanna sagalee nyaannaa sin jedha nyaata nyaanna yoo sin jedha. Kanaafuu sagaleen naannoo Booranaatti biddeen akka nyaata nuti nyaannu. Akka nyaatatti fudhatamaa jechaadha. Nyaata nyaanna sin jechuuf sagalee nyaanna. Naannoo Booranaatti fi kun gargar kaa. Namni iddoo deemu beekamu kan. Tikikkiluma. Namni iddoo beeku waan hin deemu waan hin beekan Oromiyaa bal'oo keessa deemuun jira waan ta'eef yeroo sanatti Boorana dhaqxee sagalee nyaanna eenyaa hin jedhamu. Sagalee nyaatamuu dhufee. Kanatti fudhatama goonee yaa'u beekumsa sabni Oromoo aadaan Oromoo gargari baay'ee bal'aadha. Bal'ina isaatirraa nan ka'e anamta asiitiif an Shawaatiif an kaaba biraa kaaba dhiyaa kaaba baa gargari baay'ee waliigala qaba. Asumaan karaa Harargee wayiin karaa Harar kan odoo deemne Oromiffi maasofna garuu Oromiffi tokko muti dhugaa Waaqayyootu foo ta'e gargari baay'ee anaana dhiba. Oromoodhuma jiraataa asiiti Oromoo dhalataa asiiti sun baay'ee anatti ulfaatadha. Namni iddoo deemu beekamu. Ole waan garaati moti kudural gaafi qabu gudi. Silee Abbabaa Biqilaadha. Dur yeroo toogara fiigichaatiin dhufi eegduu masaraa mootummaa durii keessa ture. Yaa waa'ee fiigicha isaa malee. Yaa seenaa masaas beekuun barbaachisaadha seera. Achumarraa ka'eetu gara fiigichaan addunyaa irratti biyya keenya beeksisuutti darbee jechuudha. Abbabaa Biqilaa. Faadhaa olmaa gaarii. Nuufis jiraadha isinis baay'ee sin galateeffannaa kana gochuu keessaniif dhugaa Rabbii. Yaa amma beeknu tokko an beeknu irrarree amma beeknu barannee jirra isinis guddaa galatoomadha nu jiraadhadha biyya keenya biyya nagaa ta'u gocha sin gootaniif guddaa sin galateeffannaa nu jiraadha. Akka naannoo Booranaa fi naannawa sanaatti namni tokko sagalee nyaanna yookaan sagalee nyaattee yoo sin jedhe nyaata nyaattee biddeena nyaattee akkasiin jechuuti. Hiikni kana. Karaa sana yoo dhaqxee akka rakkan Yaa baay'ee kun barbaachisaadha. Sagalee nyaattee sagaleen akkam nyaata biyya sagalee nyaatamu dhufee. Himni dachaasaa seenaan hin dagatu yoo ta'u sorgoon isaa immoo
seenaan hin dagatu jechuun seenaan histariin seenaan hin dagatu. Tokkommoo nama seenaa jedhamu maqaan isaa hin dagatamu soorkoon isaa jechuudha. Deebiinsaa sagalee nyaanna jechuun akka Booranaa fi naannoo sanaatti buddeena nyaannaa nyaata nyaannaa. Sagalee nuti jennu kun immoo sagalee nuti sagalee jennee itti fayyadamnu kun immoo isaan biratti qoonqoo jedhu isaan. Okay, naannoo Sidaamaatti sagalee Sidaamaanis sagalee naannoo Booranaas gidduu sanatti fayyadamu. Okay. Sagalee nyaanna yoo sin jedhan egaa dubbii nyaannaa ta'uu hin taane buddeena nyaannaa kan nyaata nyaannaa sin jechuudha. Okay, hayye. Deebisaa Ababa Biqilaati. Ababa Biqilaati. Dur eegduu masaraa mootummaa ture achirraa ba'eetu biyya keenya amma akka addunyaatti beeksisutti kan qaqqabee jechuudha. Okay. Daawwattoota keenya of ilaallee gama keessaniin gahaa turre asumarratti goolabnee jirra. Turtiin waliin taasistanitti barnoota gaarii irraa argattaniirtu bashannantaniirtu jennee abdanna. Torbee akka walitti deebinutti torbeen kan nagaa isiniif haa ta'u. Kan isin waliin ture ani Daraartuu Nagaashi gama gummaa kaameraatiin Birhaanuu Dajanee waliin ture. Dhaloonni kun dhaloota seenaa beeku dhaloota seenaa barsiisu nu haa taasisu jennee torbaan haga walitti deebinutti nagaatti.